Barnoota ajaa'ibaati. Aappiin Hi guys, akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota daawwattoota yuutuubii kooti. Har'a immoo barnoota ajaa'ibaa tokko wal wajjin barannaa. Kanaaf hamma dhumaatti hordofaa, share akkasumas subscribe gochuudhaan haa eegallu. Innis barnoota bara kana teekinooloojii ajaa'ibaan haala ajaa'ibaa ta'een qabatee as ba'e tokko wal wajjin baranna. Innis mana faarsaa tokko hojjechuudhaaf yookaan muuziqaa tokko kiriit gochuudhaaf mana istiidiyoo deemuun hafee jira. Maaliif salphumatti walaloo keenyaa fi yeedaloo keenya kiriit goonee qopheeffannee istaayilii inni ittiin nuuf hojjetuu fi dibbeefaa akkasumas piyaanoo wantoota inni ittiin riimiks godhee nu hojjechuu danda'u itti galchinee salphaatti audiyoo tokko jenereet godhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti yoo hordoftan fayyadamaa aappichaa ni taatu. Kanaaf otoo irra daddabarsiin amma dhumaatti hordofaa. Innis jalqabaaf aappicha argachuudhaaf gara pileestoorii keenyaa ni deemna. Erga gara pileestoorii keenyaa keessa seennee bakka sarchii isaa irratti maal jennee barreessina? Kinoo haala kanaan suunoo innee barreessina. Suunoo AI innee takkatti soon meeker jedhee nuuf fidannu. Haala kanaan irratti tuqna. Ergasii booda aappota isinii dhufan keessaa kinoo isa kanadha jechuudha. Aappii kana jechuudha. Isa booda isarratti inistaallii goona. Yeroo inni isinii fidu inistaal gootu. Ani amma buusee waan jiruuf oopeen godha. Amma inni nu hubannutti ni eeyina. Jalqabaaf maal sin gaafata? Google akkaawuntii keessa wajjin wal qabsiisuu sin gaafata. Amma banee waan hin jiruuf malee yeroo jalqaba isiniif seenu Google akkaawuntii keessa faana veerifaayi akka gootaniif sin gaafata. Kanaaf akkaawuntii iimeelii keessanitti galchitanii Google akkaawuntii yookaan iimeelii akkasuma immoo lakkoofsa bilbilaa keessaniinis kiriit godhachuu dandeessu. Akkaawuntii mataa keessanii erga uummattanii booddee jala seennanii yaala. Sana dura garuu wanti isin beekuu qabdan jiiminii yookaan chaatjiipiitii qabaachuu qabdu. Achirratti maal jettanii sarchi gootuun walaloo ittiin qopheeffachuu dandeessa. Yoo ofii qopheessitan bakka peestii sanatti laayiriksii sanatti ofii keessanii isa qopheessaa sana barreessitu. Yoo immoo akkasumatti kan jiiminii yookaan chaatjiipiitiin nu hojjetuun kiriit gochuu barbaadan audiyoo tokko yookaan muuziqaa tokko kiriit gochuu barbaadan achirra asirra dhuftaniit walaloo inni barreessina amma walaloo faarfannaa pirootestaantii kan suunoo AI ittiin muuziqaa keessatti hojjetamu naaf qopheessime. Jennee haala kanaan itti ergina. Haala kanaan kinoo chaatjiipiitiin nuuf fida. Asii kaanee maal goonaa selekti godhanna barreeffama kana. Veersii waan lakkoofsa tokko irraa kaafnee kinoo haala kanaan koppii godhanna madhumaatti. San booda koppii ni goona. Kana koppii erga goone istaayiliin ittiin nuuf hojjetu gajjallaa kanatti nu fida. Laayiriksii keessatti galcheedha. Akkasuma istaayilii isaas goospil muuziqii ta'uusaa istaayilii sanas as jalaa ni filanna jechuudha. Erga asii koppii godhannee suunoo sana kinoo haala kanaan erga nuu dhufe bakka kana ni tuqna jechuudha. Bakka nama isin agarsiisaa jiru kana asirratti ni cuqana. San booda kinoo bakka laayiriksii nuu fidee jira. Asirratti gad dhiibnee maal goonaa? Isa koppii godhannee dhibnee peesti goona. Haala kanaan immoo kinoo istaayilii nuun jedha. Istaayilii isaa kanas immoo istaayilii kamiin akka hojjetu AI gaafachuu ni dandeenya chaatjiipiitii jechuudha. Asiis istaayilii isaa haala kanaan istaayilii isaas naaf hojjedhu inni irratti galchina. Kinoo istaayilii nuu fide keessaa kan nuti tole tokkicha ni koppii godhanna. Dhufnee asirratti bakka istaayilii sana irratti peesti goona. Asii mata duree waan faarfannachaa irratti hojjechuu dandeenya jechuudha.
calluma dhiyani maalin jedha aaraan jedha cal jedhe kana booda create ennaan daqiiqaa muraasa keessatti eegna al tokkotti muuziqaa 4 hojjeta isaan keessaa kan nuti tole daawunlood godhachuu dandeenya kinoo faarfannaawwan 4 kana naaf hojjetee jira jechuudha haala ajaa'ibaati woo sagalee isaallee kinoo haala kanaan irratti cuqaastanii ilaaluuti ni dandeessu jechuudha amma faarfannaan naa hojjete waliin haa dhaggeeffannu kinoo faarfannaa haala ajaa'ibaatiin kana naaf hojjetee jira jechuudha garuu daqiiqaa muraasa keessatti sekeendii 30 waan hin guunne keessatti faarfannaa tokko kiriit godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kinoo haala kanaatiin nu hojjetee jira. Akkasumallee laayiriksii afaan isiniif hojjeta jechuudha. Garuu yeroo daawunlood goonu asumaa kinoo tuqaa sadan kana irratti ni cuqaasna. Asii kinoo bakka daawunlood jedhu ayikanii kana irratti ni cuqaasna. Asirratti tuqna callisee naannessee booddee nu buusa jechuudha gara gaaleerii keenya keessatti. Barnoota ajaa'ibaati. Aappiin teekinooloojiin baay'ee fagaatee jira jechuudha. Barnootni dabalataa akkana argachuuf sabiskiraayib sheer gochuun dagatiina akkasumas laayik gochuudhaan na jajjabeessa. Yeroo biraa barnoota biraa nama walitti deebinutti nagaatti.